Otoon arguutii birrii 50 fuudhee kenna. Bakka nyaati isin bareela wal qabanya. Mana si nyaati moo sanatti. Biraanjii ture dhugaa kunuunsi waraabatti. Maal jedhu na waraabbi. Har'a immoo piraankii addaa tokko isiniif qabannee dhufnee jirra. Innis immoo magaalaa Amboo iddoo garaagaraa keessa naanna'uudhaan nuti lamaan jaala kiyya irree keenya faana piraankii ajaa'ibaa magaalaa Amboo keessatti bakkeen garaagaraa deemnee kumaara nyaachifna jennee duub deebii namni kennu ilaalaa fi wantoota kolfiyyoos fi barsiisoos immoo keessatti barannee arginee jirra. Daawwadhaa jedhu. Haaluma kanaan gaa iddoo garaagaraatti deemuudhaan namoota nu gargaaru moo nu gargaara kan jedhu gaafachaa turre. Dhaamsi nuti qabnu liinkii chaanaalii yuutuubii keenya sabskiraayib, sheer, laayik gochuun dagatiina nu hordofaa. Ammallee gara fuulduraatti illee yaadota ajaa'ibsiisoo fi barsiisoo fi akkasumas taphachiisoo fi bashannansiisoo ta'an hedduutu duubarra jira waan ta'eef piraankii nuti hojjennes immoo akkuma dura ibsaa turre namoonni humnaan hin kennu moo kennanii akkasumas immoo tolaan hin kennu moo kennanii yaada jedhu walitti qindeessinee fi walitti finnee kan nuti hojjechaa oolledha. Egaa gamanumaan akka ilaaltanaaf isinin affeera. Nuti yeroo nama karaarra dhaabbannu yookaan tolaan fidaa jenna yookaan immoo dirqamaan fidaa jenna. Namni waanta jedhu immoo waliin itti fufnee kan laallu ta'a. Namni tokko nu keessa jechaadha akka waan nu gargaaretti qarshii nu laatee deema jechaadha. Ani immoo yeroo isaan kumaara nyaatamneetu baana jedhanii karaarra dhaabbatanii dargaggeessan obbolaawwan bareeddoon kookuun yeroo isaan kadhatan ani immoo gara laafessa waan ta'eef akkuma hojii kootti galee isaaniin akka waan isaan gargaaretti sabskiraayib gochuun hin dagatiidha. Ammas gara fuulduraatti wanta bashannansiisoo gammachiisoo qabannee isiniif dhiyaanna. Galatooma furaa bulaa. Waan ta'eef isin barbaada. Dargaggeessa yeroo ta'an wal hubanna jennee mana biraatti. Kuma tokko nyaachifne yoo danda'amu dadhabame illee yookaan akkuma gorsaatti isaa ta'u yookaan immoo dandeenye wanti keenya illee irraanfachuu barbaadna beektaa waan ta'e illee. Barataan 20-30 koo walitti dhufe waa tokko malee waan guddaa tokko fuutee kuma tokko kennee waan jiru waan guddaa miti. Barbaada yoo si keessa kaa'u qabaatan Isaan nama biraatti gurguranna dabarsini. Hojjenneen deebifnu guyyaa biraa wantichi immoo ta'u yaaliin beektaa 100 200 qomni tokko. Sirriidha gaarii ture garuu edda ta'e maal kana boodaan ittiin deebi'uudhee maqaa amma yaadnutti anoon qaboore maali toon buutees ni kafala ta'e kennitu gana baay'ee sin barbaachisa. Maaliif baay'ee maal nama wanti jette nama wanti dhabeekta har'a bakka yookaan inni dhaabna nu hawaasa dirqama nuti taanaan agabus bullee alas bullaa jecha waan lama ati garuu agabuu bultee mana bulte. Isin ta'u akkas ta'uu baatan inni tola garuu otoo puulii nyaachisne ta'e waan taatanii raachanii garuu rakkinni immoo kana sanaan qabu amma tilama deeggaruu isadha malee amma namni tokko hin beekamu karaa itoo amma puuliin ta'an wayi karaa biraa badata hin beekamu karaa as gaaf tokko wanti jalaa yookaan kana booda sakkana muusiin booda si sobnuun amanuufi bakka bu'ee badeessuu hin dandeenye miti garuu sobnee gaafachuudha waa lama wanti jechuudha dhugaama ishee dhugaama ishee dubbanne dargaggeessatti isaan hubachuu danda'u. Isin hubanne rakkoo keessa. Kota banna maal jirtaati? Kota walaa hubannu hin qabnu isin jechaa jirra.
kanuma gurgura. Allee siin kenna garuu Naa siin baasu. Naa kenna. Waan nagaraatu jira. Jechaan hoyaa achirraa nan dubbisee Ati dhugum charchii dha baata. Ati garuu yoo jiraatu. waan jiru. Abdii hore lamaati. Ana waan jedhu. Biti shoo. Waan jedhan. Bidika. Bakka galatu meera akkanadha boru siinii si mudachuu danda'a. Waan si tole akka fakkaatu. Galata hojii. Sama waan tole akka Bakka alis waan yaafudha kana fudhisi. Kana waan Damji maalti boona. Hai bakka harmi birrii mani waan tokko maallaqa ittiin qabnu shan isaa ta'u kun itti garaa isheen qatee dhugaa fudhatu. har'a birrii qofa. Asidha Franki ture shi barabama. Galatoomaa guddaa isa. Tokkomoo namni nama deeggara isa jedhu. Bakka galatoomaa. Amma ganama kuma tokko qabannee baanee amma dhumaadha. Nama wanti jedhu gaggaafachaa. Si bodes kota kamal dia. Wan makam bakka. Wan kumar ini tahu dargaggees modu ban ini ti manna. Jeru. Mau apa kata? Nama gaggafachaa irra kan asirraa hojii yaa ganna atis kooti mee warraa fuunee beektaa maal jettani jechaan waan ta'e namni kiisitti baasuuf wartoonaatis waama ta'e hin jira yookaan waan tokko jecha yaadumaan illee wanti jedha akka maaliif deemtu jechaan amma namni gorsumaan illee akkana bakka jireenya kana keessaa inni bari jarjate ati maal maa jarjatan jechaan namni immoo yookaan tokko haayii keenya kana irraanfachuu yookaan immoo firrii kana argachuu waan ta'eef bakka galata waan ta'eef Bisti? Bisti? Ya berapa man? Ish mo sila lang mo siya kung lugar kesan yung sabat ay kesan lang. Hah? Macho afan Oromo amal gitu. Kotish. Jirtu Wanti yoo beektaa akkuma hin gataa dargaggeessa wal barnu fuuliin taphattu taphatani kumaara achitti nyaatanii kootu kuma tokko qabannee dargaggeessuma waan qabatan wanti jedhu kumaara nyaatamni waanuma qabdan bakka wanta waanuma jiru waanuma jiru
Inaariin kan illee si arabbi. Sirriitti deemaman jechuun. Bakka shama waan ta'e galaffata. Maal jaasi karanne immoo? Maal kan jedhu si kenna. Maal jechuudha? Boru si muudee jechuu danda'a. Maal jechuu barbaadde? Maal jechuu barbaadde? Waa jechuu barbaade mi? Deemsa Nama waan namni akkasii shama maal si godhe? Mucaa kana matti lolee nu kenne nu jaamu. lola miti. Hojjetaa wayii. baatteer ta'u dhugaa argine. Jechuun bishaan Jecha? argaa jira. Ta'uu qabaate wanti jennachaa. Jecha waan qabdu Wal gaachuu dhagaa bakka maal jedhaan jechaan tibbir jalqaba wanti maa wayya yoo didemmoo Gulachuu dadhabne. Qabuu jedhe bakka. qabdamti agarreen Kennu bakka waan qabaate maaliin amma. Maal bikin? Maaltu qabamu? Borsiin kennu? Borsiin kennu jalqaba tola itti fi dhibba tokko boonii sii kennuu dandeenya. Kanaafuu Garuu har'a immoo namni yeroo waan wanti nan jedhu- budhanii si geessu. Anis barasa. Nama maa maal jechaadha? Ma, dhagaa argamte amma silaasaa jira. Jechaan Maal kan jedhu si jennaa? maal sitti kuta? Maal kan jedhu kenna ree? Maal sitti kuta? Maal jallatu? Maal jallatu? Natti kuti yeroo. Birrii namatti kennee lola kee hin barbaade. Birrii koo kennu. Kennu birrii. Isaan birrii shantama. Birrii barbaada. Birrii ittiin. Otoon arguutii birrii shantama fuudhetti kennan. Waaddanyaa keeti. Ennaa kamitti kennu? Birrii. Amma birrii shantama Ennaa kamitti kennu? Maal isin qabee nama isaan kanarraa nuti ati dura hin jirtu. Amma garuu argaa jiran. haaluma kanaan gaa iddoo garaagaraatti deemuudhaan namoota nu gargaarmoo nu gargaara kan jedhu gaafachaa turre namoota isaaniirraa nu deebii gara keenya dhufe immoo akkuma ilaalaa turtanidha. Kan gara laafees kan nu gargaaree jira kan immoo akkanumas immoo yaada garaagaraa nuuf dhiyeessee jira. Isa kana immoo akka itti bohaartan akka itti gammadan abdii guddaa qabna. Nu ilaaluu nu hordofuu hin dagatiina sabskiraayib godha laayik godha. Firaankiin nuti hojjennes immoo akkuma dura ibsaa turre namoonni humnaan hin kennamoo kennanii akkasumas immoo tolaan hin kennamoo kennanii yaada jedhu walitti qindeessinee fi walitti finnee kan nuti hojjechaa oolledha. Ammallee sabskiraayib gochuu hin dagatiinaa jennaa dhaamsi keenya jabduun isa kana. Sababni isaas fuulduratti karoora guddaa fi cimaa qaba chaanaalee yuutuubaroonni kana gamanumaan bukkee akka dhaabbattan dhaamsa isinii qabna. Kanallee uummanni keenyallee dammaqinaan irratti hirmaachuu qaba. Kan wal jabeessus kan wal utubus immoo uummatum keenya kan hojjechaa jiru afaan Oromootiin waan ta'eef gamanumaan kan akka hubattaniin jedha. Dhaamsi kiyyas kanumaa galatoomaa jiraatan qoraa bula.
Thank you.